Rakkiyyaati maa zaalikum maa mana kana dhufanii jechuurraa barbaadame. Zaalika mana kana dhufanii jechuu barbaadu. Akkasuma jechuu barbaadame ni dhuftii siin jeenarraa bolollee. Kainafo. Eesaan Dee. estime. Naafoo kaisin jiraa jira. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kunta daawwattoota fi jirtanii uummata jaalala bakka jiraattan bakka jirtan rabbiin isinitti ta'u jecha fiidota qabadee isinii dhufeera. Fiidiyoon sun maal oona jettanii akkuma beektanii jechuudha. Mucoo bitii eegalee xiyyeessan kaasaalee kaasaan dhuftee waan isin gorsitee sagartanii jirtanii jechuudha. Kanaafuu warraan tanaa abdii nama akkasitti illee gorsa saniif booniin karaa saniin itti dhufeenis nama karaa saniin irraa naga ceelchuu miti nama isallee dubbii yaanni mucoo naa himte sun isa qaceelchullee miti jechuudha. Kanaafuu warraan tana waan inni naan jee guutuun ni godhaa fi miila irraa dhiga yoo irraa hin dhiqaa jechuudha. Maaliif isuma kana ammallee akkamitti isa laaluuf hin deemaa jechuudha. Angiinni obsa karaa kanaan ni qabu immoo ooni loluma saniin ta'uufee isarra wayyamoo ni tola kanaan hojii deemee irra wayyaadha. Saniifuu warraan tana waan inni naan jee waa hunda godhuuf hin deemaa fi mee kabinta daawwattoota kiyya isin yoomee yaada qabdu komantii jirunaa barreessaa waan fi abdii kan mololaatiin beekaa kan lolumatti itti oofettanis boo kanatti qaceeltee kanatti isa hojii jiraattes hojii jiraaddu jettan komantii jirunaa barreessaa isin jaa daawwattoota kabintoota kiyya akkasittiin isin jaa kabinta daawwattoota kiyya ammaan tana kaameeraa kiyya kaatee abdii eeguu deema mee waan naanjoo gizaa dhufee akkuma duraanii naalloo dammoo nafaan nagaatiin na seenaa arraan tana walumaan agarra waan naanjoos walumaan dhageenya arraan tana maal jechuu deeman ni beektaa masluufee jechuudha waa raashinii tokko mana kana keessaa hin qabu waan hin bitachuun barbaadaa jeeti isa gaafachuu deema kunaaf kan namoo maallaqa hin qabu naan jaamu garuu an irratti quba qabu maallaqa inni barraa qabu jechuudha sabana kana akkamatti maallaqoon takka isa kaatee deemuun eegalee jechuudha maallaqa duraan mana kaanis ittiin dubbadhu jiitu maal raawusee maallaqa inni fuudhee deemu jiru kan hunda kan hin argu beekaan raawuseen isaanuma deemuun akka godhuun qabu numa deebisee arrasaniifuu maallaqa raashina hin qabu raashina guutuu masruufaallee waan takka hin qabu waan mana keessa nyaadhu jechuudha. Saniifuu mee har'aan tana gaafachuu deemu waan inni naan jiru walumaan dhageenya hunda daawwattoota kiyya hanga dhuma fiidiyoo tanaan na hordofaa isiniin jaa. Abdii dhuftan Keefa dhuftan maal jira? dhuftee galtee Galee. Yaa dhuftan naan jenna yaani dhuftan jechuun maal jechuudha? Nama iddoo. Maal jechuudha dhuftan jechuun? galtee siin jee. Galee kama osoo hin galleessaa. Oh yaa Rabbi. Maal taatan? Maal kata'e? Maal loluu jirtaan yaar? Maal taatan naan jettee jiru? Maal taate? Maal taate maal hin ta'e biyya lafaa? Maal taate maal taatanii naan jette? Akkam. Si maal taatanii si jiru yeroo duraatiif dhagaa jiraachaa. Yeroo duraatiif. Eh. Yaani akkaan jechuu kiyya hin barbaadu? Jechuun hin barbaada yaani maqaa waan dhuftan jettee barakka waan nama barnoota ho'i seenee waa baratee bahe. Lakkii dura nasumaan beeka barnoota seenee. Ishee? Maal? Maali? Wanta adda loluu jirtaniirra. Lololaas malee dhuftee maalitti hin beeku? Hin lolollee jedhe. Nagaan barteetti. Nagaa jirabbi. Asi gaafachuu barbaadaa jiru. Nagaa fadhu. Maal asii goota zaalikaa? Maal oolti? Maal asii goota zaalikaan si jedha. Ay maal asii gootii waan feetee waan gaafachuu dhufuu waan mala manna gaafachuu dhufuu waan mala mash maal asii gootii maal jechuu? Laa ilaaha illallaa. Maal jechuu akkana gaafii irraan gaafii akkana gaafatu si hin baanne bara. Maal gaafii xiqqaas gaafadha. Maal asii gooti zaalika? Maal asii gootii ta'e bara isintu manna hunkasiitii irraa kireeffannee feetu mana kana keessaa naa ba'a jechuun dhufti. Ni ijaarratte maa? Ijaarratee kana sunti sirraa kireeffannee mi? Nu ijaarratte ana kireeffatee si bira. Anaa kireeffate. Kophaa galta moo ati na wajjin galta?
Kalas kopaallee hin galuu immoo isirraa hin kareeffadde. Isin irraa gabbee. Waa'ee kanaa keessan beektu. Kanaafuu afaan kee cuqqaallee tummita. Amma waan isiin dhufteef qofa naa hin. Wanni isin dhuftee na bira dhuftee na bira isa. Hagayoon walii hiriyoomta. Eh? Hagayoon walii hiriyoomta. Hiriyoomtanii maaliif duraanis ol beenaa bara. Maal jechuun maaliif dhuftii qabdamoo maal jechuun beeti? Hagayoon walii hiriyoomtanii sin jedhaa jira. Akkam turtan? Maal irra gaafii tana maaltu si fideeti? Ishi tamaam gaafii tana maaltu si fidee dhiisiiti? Eeyyuu haa dhuftu saayintitii yaame. Maal gootii sin jedhaa jira bara nama. Haa taa'ati fidduu taati mana kan fidduu haa fudhattee baataanii miisan. Duba saayintitiin yaana bira dhuftu maal rakkoo qabu osoo? Yaani saayintitii yoo fidee yaani morka kiyya bittaa jaallatille. Eeyyuu yaani osoo morka kiitii osoo si mokkoruuf hin tahin namaan dura wal beenu tokkome. Yoo dhuftee rakkoon qabu waan dhabeef. Zaalikaan sharranyitti sanaa fuutee maadhanaa waliigaltee nama hin qabne nama gaafa duraanii hidhaan seensisan. Nama rarrabsin kabajaan dhuftee qottee mucaan namaati. Kabajaan dhuftee. Kabajaan dhuftee nu bira teessee na bira teessee kaatee qotte. Gaafa duraanii namni hidhaan seensi ta'uu yaadataa. Sanis badii sineessiftee sanuu rabbi na araaramettee jirti mucaan nama. Kee rabbi na araaramu. Rabbi na araaramu chamaa. Hanguma isa hidhe sanuu rabbi na araaramettee jirti. Ajaa'iba qabdi. Ajaa'iba silaa akka haasofni biraan jiru iyyuu naan jetta zaalikaa mana kana fiddee kaate anaaf isiin diina. Yaani wal arguun feeru dhageeffatu. Yaa akii ati jaartiin tiyyatamu yaani nama keessa namaan beekne nama akkamiin si fuudhe isaa. Laa keessa namaa mucattiin silaa si agartee dhiifama si gaafachuu barbaaddi yoo. Eentu dhiifama gaafa? Zaalikaan. Osoon arginaa jeestii dhiifama gaafatti. Anatu beekamoo si moo maali ati isi akkam goote wayii diina si irraa ajjeefte moo wayii maal goote isi? Maal akka dhufte maal si gorsitire addaan ba'a seen hin jenne addaan ba'a akkana goon saree kan maalii kana siin jette awwaan siin jette takka takkaan beekaa waan isin jette takka takkaan naa kana zaalikaa waan mana kana dhufte isin jette takka takkaan naa kana. Yaa hime sana biruma kutime mucoon namaa diriiraan itti dhiqate nagaan dhuftee wajji qoflinee wajji taphannee haatee qottee jechuudha. Zaalikaa jechuun miskiina namni keessi miskiina addunyaa kana hin jiru. Siif ka anaaf siifi lolachuutiif oo no lolachuu naan jedheeniti fuutee namuma cadhisteetumaan abbamaa argitee harkisteetumaan galtee abdiinuu dhalaan gala jettee harkistee galteeni booda waan uumamuuf. Silaa tabiraa mana kana dhuftee har'a gammachuu kana baqbaqeetta ta'u. Zaalikaan maal si goote nama sirraan ajjeefne nama irraan ajjeefne silaa tabiraa dhuftee ni gammachuu kana ta'u bakkeef keessu dhabde. Ammoo zaalikaa dhufe kaa zaalikaa mistira duraan waliin yaadachaa turtan sadarkaa facaaftii takka asan siimtii takka ammoo kaa maal jibbite mucoo namaa miskiina. Waan kana jibbisee hin jenne walummaan takka mana kan keessa uumamee jennaan. Dhageettu gongorrummaan tokko lollummaan tokko anumaafisii rabbii wal garsiisee anaafisii kulluu. Anamummaan mana kana si yaamagaa akkas taanaan mee waan miisisan gootuun si lala. Maal goota miskiina? Nama. Si biyyama? Nama miti. Maal goota isin dhuftee akkanatti fincaan barree yaasaa gabbaata. Taa nammaa sitti dabalee itti si yaama. Haadhuftuu mucooni. Mucoo miskiina. Miskiina. Sama lafaatti jallistaa. Yaani amni zaalikaa mana kana dhuftu bira miskiinummaa isiillee achumatti miskiinaata achumatti musha dhuftee miskiina. Bakkara jettuu miskiina zaalikaa jechuun namuu galata sibiraan bira illee qabu. Nama kabajaa nama darajaa qabu jechuudha. Nu bira kabajaa. Namni sibiraa kabajaa ni qabdi. Ana bira gadoo malee kabajaa qabdu. Sibiraa kabajaa qabaatte. Kabajaa nu lachuudhaa ni qabdi. Sibiraa qabaatte malee na biraan qabdu. Sibireen. Tanagaa ammaan tanagaa waan irra kan hedduu miti haaraa tana lafaas babbartee nama isiirraani. Anarraa kabajni isiin qabdu jiru. Galanni isiin anarraa qabdu jiru. Afaan Oromooti. Afaan Oromoo ta'u. Ajaa'iba doonna ajaa'iba. Duuba ammaa keessi mana kana ganaa waliif illee hin dhufne jechuu deemtaa maali? Waliif illee dhufne miti ati yaani hariiroo isii waliin qabdu adda guddisitti. Si wajjin jiraadha hojjettu atu waan an jedhe dhageettu atu dhagaadha. Anu nama fuule dhageeffadhu dhagaadha. Osoo dhagaa ta'uu dhabaattee waan an jedhu takka takkaan dhageetta. Dhaggeeyyaati maa zaalikummaan mana kana dhufnii jechuurraa barbaadame? Zaalikaan mana kana dhufnii jechuu barbaada. Akkasuma jechuu barbaadame? Ni dhuftii siin jeenarra bollee. Kainafo. Kainafo. Eesana.
Deem. Istime. Naan fo'o kai sin jira jira. Eh? Naan fo'o kai. Ay, kai naan fo'o deem. Jara wantoonni. Maal ajaa'iba. Kai naan fo'o sin jira jira. Ma eessatti hime? Kila jala sin ta'a. Wayyaa rabbi hafee. Suma baawoo suma keessaa. Taali keessa dalaga. Maaliif hin daleenisa? Ati teenya wal lolluun si mijootame maaliif sin deemu? Boonaa fi tollolle malee jechuudha. Boo bakka teenya wajji haasofnee hojii qofa hojjetamanii jennes ati afaan kee jallaa karaa layya. Gaafa diriirtattuu nuti yeroon teenya godhumte gudulloomne gaafa naafati diriirree wajjin afaan nagaa haasofne jechuudha. Jireenya kormi nu gabaabbattu kormi siree gabaabbattu yaatuuti. Amma matu maraattu wajjin agaasisi ati maraattu dha. Namni dhaggeeffatu kan maraattu mana fiddee maaliif maraattuu tiyya? Yaa rabsi malee mana mana rabsini dhaabbate. Yaa maraattuu tiyya maaliif maraattuu mana fiddee sin jechuun kiyya badeen kiyya. Atu maraattu dha yaani mijoona mana rabsini. Osoo argee waan isii godhan beeka. Silaala dhufte waan isin gosoon beeka. Ni sodaataa barisi. Salam isin dhufte mincafirree yaasaa kanatti dhufuuf ficaan wal saqaysa bakkuu kee jabbaata. Ajaa'iba qabda. Kan inni biraa baay'ee maas hin jirre. Eessatti hin Amma booda garuu Zaalikaa mana kanatti akkana. Zaalikaa nu ta'ultee jirti jala haasure. Ta'ulaa jirti armiidhaan. Siyaati yoom qajeelte? Yoom qajeeltan maal kun ta'ulaa jirti. Si yoom qajeeltanatti yoom qajeeltu qofa natti ni sin jedhaa. Yoom qajeelta? Yoom qajeeltaa akka isin mana kana dhufnee barbaada isin malammiin kanaaf fuula keessan jechuu wal biree isin fideetitti yoom qajeelta? wal biree isin fideetiin akkanatti isin walitti haasoftan. Yoom qajeeltanatti natti? Yoom qajeeltanii maal? Ati yoom qajeeltaa sin jedhee? Guyyaan qajeelumoo? Guyyaan qajeelumoo? Guyyaa Zaalikaa mana kana dhuftanii guyyaa siif Zaalikaa hojii teessanii hojii haasoftan hundinuu qajeellee walamannee hojii jiran. Amma waan an jedhe illee jirta. Mii maal jetti mee? Waan an jedhe takka takka waan sin jedhe illee jirta. Tamam? Maal? Dhageeffadhu sitti maa. Hangaatu ati diina kiyya mana kanatti jedhama booda. Hariiroo Zaalikaa wajjin qabdu addatti. Yoo si wajjin jiraadatti. Yoo si wajjin jiraadhu. Kan hariiroo ni ta'e. Dhageeffadhu yoo si wajjin jiraadhu waan naan jettu taate ammoo mana kan gadhiistee akka deemtu kabajaan si gaafadha. Wanni si dhageeffadhu hin jiru. Tana. Wanni si dhageeffadhu hin jiru. Tana meechoo. Tana. Namittiin sun mana kana Ni dhufti sillachuutu kana hojii teessanii walitti haasofitanii dite ichi booda sillachuu wal amantanii jiraatan. Wanni wal amannee waliin jiraannu hin jiru. Ana maganaa waa'ee ati hidhamte san hunda jechuudha. Lafa fakkeessisee waan irra siidhe isaanii kan gaafasan waan ati taate baran guyyaa takkaasii baree guyyaa takkaasii hirmeemme isin waan lafa dheertu si wal bartanii wajji jiraataniifoo kan bakka takka lafa naaf isin jira. Kanaafuu Zaalikaan humnaan balaan si mabbu'a. Balaan natti buutu qaba. Si mabbuufte malee. Ana buuti? Kaasi kaa jalaa maaliif yeroo ciftare? Mangistii deetiin? Hello. Kabajamtoota daawwattoota fayyaa waan abdachaa jiru sagantaan jirtan kiyyaata maaliif mucaan sun miskiinaa jechuudha. Nama duraan si jammada si duraan nama kana hin seenee jechuudha. Garuu namni seera nagaa hin jiru. Isin ammoo guzaa halee dhuftullee jaarsa fi akka naamtii kanatti wajjin amalli dhiiraa kana amalli kana hunda isin haayamtee qottee jechuun immoo isin hammeenyi isaa hin dubbattu inni hammeenyi isiidha haasawaa jechuudha maaliif garuu mucoo tanaa fi isaa isin akka walitti kan wali fayyinuu ifa malee naaf godhee waa hunda jettee fayyaa teenya tana gaa taa'amu duraa sanitti chaanaa san jetti inni immoo waa'ee sanii hin qabu. Mamani damani nageessitee daandii shakkee ammallee akka isin mana kana hin dhufne aroorri si hojii qabdullee irraa gallakkee si hojii jiraadhaa barbaadde namni waantu haasa'u jira gartanii jeeyyaatan kanaaf wantoota daawwattoota fayyaa mi'oonni mucoo namoonni ni dhufaan irra dawwalaa jirte dhufee abdiin akka waliif fayyadu barbaada jechaa jirte mee isaan kan immoo dhufee si turuu dhuftee yeroo waloon ammoo akka miila shakkisiise mee akka walii fi isaan itti waliif fayyanii